Jirta. Let me take this opportunity to thank God the Almighty. Despite the challenges of health, Alhamdulillah, I have managed to be with you today. I sincerely want to take this opportunity to thank the organizers, Barsisa, Yokam Barresa Hussein, and the Nairobi team for the organization and your invitation. Thank you very much. I'm very, very happy to meet my brother Yasin. I know Yasin for some time now, but unfortunately after the Ethiopian incident, I have really struggled to meet him. I'm happy to meet him here today. Yasin, karibu. You know, the link or the bridge between communities almost come from different regions in Africa continent. But the biggest link which brings Oromo community together is the link of culture and the link of language. That is why when Barsisa Hussein Barnata wrote this book, I went through the book and I said, yes, one thing Hagasi Adan Nubafte Arra Afani Walinugalchit Adaf Afanke Yo Adaf Afanke Kitab Rat Kopesani Dubifne Ijolle Tembarsif Full Duraf Ijolle Ten Afanke Ni Wallad Kanafu Kabaja Guddan Barresa Hussein Amilet Naganna. Tagetin Barsisa Hussein Ijollef Nam Guddamit Dubbiselal Kitabsun Yeron Nantane Chufi Obbafne Garu Mamaksetu Ratarge Hipo Irratarge Ibsu Irratarge Wan Heduf Gasaka Kanafu Asin boda daim mod ken afan Oromo hin barru echan gowuma echa. We have all what it takes. We have everything around us. We need to research, study, and teach our children their language and culture. I want to say a few things. Galaton Barsisa Hussein Banata Aksadi Fisadurda Badedu Bachunjur Takafan as a leader and a member of parliament from Kenya. Lamafan, I chair the Committee of Regional Integration. Sadafan, Aknam Oromo to Kisandur Dabade to Bachu. Gaf Wayanen Laf Bulchatut. Gaf Ig Oromo Lulasan. Gaf Lafe Oromo Chapsan. Gaf Oromo Manida Good. Nairobi ke sath Oromo harbafachu dadab iwe huru Oromia sote tutafurahia. Ni Oromo familia wanaoangamia. Imepita miaka 100 daima tuwakupigania. Iwe huru Oromia sote tutafurahia. Yo wayanen makalet galte
Oromoo manidaat galtu jech kaleessa taani deebine dubbanna yoo adallattinne dubbanna yoo adgammadinne dubbanna qoraas option dibin kam godite yoo atini dubbachuu dandeettu naayet seeri irraat biyyittiin hankee jiru freedom of speech qabdi kanaafuu dubbachuu danda'a. Wantina yeroo dheeraa dubbachaa ture. Jawaari Muhammad manidaa keessatti daraaramuu qabu. Baqaleen Garbaa manidaa keessatti daraaramuu qabu. Mikaa'el Boorana manidaa keessatti daraaramuu hin qabu. Oromoo political prisoners cuuf gadhiisuu qabanii nagaaman isiit galtee nagaamaatii isiit galuun gaafitan addunyaa ni gaafan. Obboleeyyen democracy. In democracy, it has tenants. One of the characteristics of democracy, it must have elected representatives of the people. Tenant in the democracy, there has to be respect for civil liberties. Yaad ufi namin ibsachuu qaba. Namin yaad ibsateef manidaa dabruu hin qabu. Democracy independent judiciary qabaachuu malti. Ajaaja oliitii jedhanii nam rakkisuu hin qaban. Judiciaryin akka mirgaa kan qalaalte fakkeenyaaf gaaf keenya election Odingaaf Uhuru wal dorgomu. Railaan badiin filmoot kan naarra fuudhanii yennaan manin hidhaa dabarsee badiin fuudhanii election nika ideebu. That is an independent judiciary. Yo wabiin kannam afaanii polisiin wabii kannam diduu dandeettuun kam akkamiin diduu dandeetti? Tenant in democracy, there has to be an organized opposition. Yo ati nama filmootaaf qophaa'ee jiru cuf manidaat guurtu. Biiroo electiona ka parties oppositiona cufiitu. Karaa baatee Oromotiyyaa anini haceen du'e lafa hacee New York ugaetu kijib dhugaaniti. So there has to be organized opposition. Finally, one of the tenets of democracy is the rule of law. Respect to rule of law. Election in a coming kaya, Mr. Kamirat kaya. Election can a coming good as Sudan dead, fly see irra. A coming at the Sudan dead, Maros at the election. I mean, people must agree upon this. Parties, political parties must agree upon this. Mata namati demun dandetu. Iwe huru Oromia sote tutafurahia. Ni Oromo familia wanaoangamia. Imepita miaka 100 daima tuwakupigania. Iwe huru Oromia sote tutafurahia. Tenants in democracy respect godu malai. Abdi fawin nukalekam. Karma maka itmugafanne maka gamachuba. Gaaf abiin barcuma argat abdiin teen gaafas Oromoon nagaaf kabajaan qubatte waan isii hojii isii hojjatti abdii akkasiitii fedhii akkasii qabatu. Oromoon daraaramuu qab manidaa keessaatti Jawaariin hidhamuu qab manidaa keessaatti tanni dubban haq nu jiru dhiifamnaa godha yoo aartan haq nu jiru karabbiin afaan keen kan banee nu dubbachuu dandeen masjiditti hin dubbadda fulaa awwaalaa hin dubbadda fulaa fuudhaa hin dubbadda
Hajji. Rabbi ufi fakkaachisiin ati rabbii miti nama. Siinne sodaanne mata gad qabannee duunu hin duuna guyya tokko ak nama mata ol qabannee duuna dhuga dubbanne dhuga irraatti mirqinaa keenya ibsine jibsuurraa lubbuufte. The Nairobi team sochii tokkummaa Oromoo ijoollee Nairobi baay'ee na gammachiiftanii jabaadha. Wanti guyyaa cuuf Oromoof duub deebiif tokkummaa dhaba. Wanti guyyaa dhuuf matoon keenyaa tanuuf tokkummaa dhaba. Wanti guyyaa dhuuf poolitikaan ta'e fuula hanqattuuf tokkummaa dhaba. Tokkummaa ijoolleen tun barattee jabeessitan warri Nairobi irraat qabatee ijoollee malee miti nu cuftiin waliin qabanne ijoollee tan jabeessuuf socho'uu qabna. Laftin isaan kee jirtan heera seer qabdi heera seer lafa jabeessa. Wajjin jirra heeraaf seer laftana ta isaan kee jirtan jabeeffadha. Nam daangaa foofee Oromoon baqataaf rakkisu waliin rakkan. Bitaan sitan wajji kanaafuu dhaamsinan ijoollee teennaaf dhaam jabaadhaa tokkummaa isaan jalqabdatan nu jabeessaa. Tokkummaa dhabaaf Oromoon addunyaa irraa laaftee namaan qabdi. Yeroo xiqqaa gaafa onanaa abiin barcuma kan argatu addunyaa kan irraatti kabaja guddaa argata. Kabaja guddaa addunyaa irraatti. Duri ka mataa kan gad qabanne deemu mataa ol fudhanneen Oromoo barrenne karaa buune yaa'an. Yaa of duut deebite. Qabsoon teenya masheen. I don't feel shy in saying this. Kanafu, let me not concentrate much here. Let me take this opportunity to thank Barsisa Hussein Banata for the good job he has done for us. Educate your children. Don't forget to educate them, to teach them their language and culture. If you read Quran 96, 1 to 5, Rabbi Guddan Jibril is the head of angels. Sending to who? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra خلق الإنسان. Rabbi, the best of angels, the best of humanity, terge sinin nitan baraddi arai baraddi. This is the age of knowledge and education, and that is why we need to get more Hussein Banata. We need to get more Oromo literature. We need to get more Oromo books. Nuka Kenya jirra gamma ijoolleen teen afaan Swahili beekti afaan keenya hin beektu. Aadaaf afaan keeyya gaddiiftee jirti. Akkamiin ijoollee Oromoo taaniin wal barree walitti hidhuu dandeenya. Yoo barsiisa akkana arganne kitaaba akkanaan qorame kitaab kanaan ijoollee geessinee fi barsiifne akkasiin Oromoo daandii Oromummaa obboloon keenya walitti hidhuu dandeenya. Jabaadha Oromoo ta'u. Irra baay'oo irra ba'u haq jirit Oromoo ni jaalata. Yoo feet qawween goyi, yoo feet bombiin goyi, haq jir. I have one space in my heart, and that is the love of Oromos. We will not go away. I'm not pretending. Nami wogga hagana kijibuun tan dogan soddoma waaqa faandeemut jira. Walalloon arreefu as dubbisnaa school jir kada. I was in secondary school when I did that poem, Yasin. I've been in this for the last 40 years. And we will speak about it. Up to injustice and freedom, we will achieve justice and freedom in Oromia. Thank you very much.